Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan goosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneessee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka qasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'affaa gaaffilee kitaaba qulqulluutti kaa'idhaa fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenyaa eegallee akka jirru obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni beektu. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa 5ffaa ture barannee kan dhaabbanne. Kutaa 5ffaadhaan kan eegallee maal ture gaaffilee alagootaadha. Alagoonni kitaaba qulqulluu keenyatti gaaffii isaan kaasan inni guddaan kitaabni kun guyyaa har'aa kan qabattan kun dhugaa miti. Jijjiirameetu jira. Raajiiwwan namoota muraasaaf dubbatame keessaa baasuudhaaf jecha kitaabni kun jijjiirameera kan jedhudha kan isaan qabani. Kan dhugaa taasisuudhaaf immoo yaada kan biraan lama akka isaan qaban. Kitaabni qulqulluun saayinsiidhaan ni faallessaa. Akkasumas kitaabni qulqulluun walii isaatii wal faallessaa jechuudhaan akka isaan gaaffii kana kaasan ilaalleerra. Gaaffiiwwan kan lamaan keessaa kan jalqabaas immoo kitaabni qulqulluun dhugummaan isaa jijjiirameera jechuudhaan kan isaan dubbatan callifameetuma wanta hundeedhaaf ragaa kan hin qabne isaan kan fudhatan kitaabuma quraanaadhaan kan hin deeggaramnee fi akkasumas immoo musliimota warreen duraadhaan illee kan hin deeggaramne akka ta'e kanneen kaasan kunis immoo callisaniituma wanta hundeedhaaf ragaa hin qabne akka ta'e ilaalleerra. Taansinee immoo qabxiima kanaan kitaabni qulqulluun dhuguma akka hin jijjiiramne guyyaa irraatti fayyadamaa kan jirru dursee Waaqayyo karaa raajota isaa, karaa duukaa bu'ootaa, karaa qulqullootaa kan inni dabarse isuma ta'uusaa kan agarsiisan ragaalee 3 agarsiisne sirriitti faayiffattechaadha. Kitaabni keenya guyyaa irraa kan qabnu isuma duree akka ta'e ibsinee turre jechuudha kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo kanumatti fuudhaan kutaa 6ffaa barumsa kanaadhaan kan ta'u gaaffii isaan kaasan kan lammaffaa kitaabni qulqulluun saayinsii ni faallessaa kan jedhudha kan ilaallu. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan namoonni dursee akkuma ilaallee kitaabni qulqulluun jijjiirameera. Guyyaa har'aa dhugummaan isaa hin jiru. Raajii namoota muraasaa keessaa baasuudhaaf jecha jijjiiraniiru jechuudhaan namoonni amantaa akkasii qaban yaada isaanii kan dhugaa taasisuudhaaf ragaan isaan dhiyeessan kan jalqabaa ragaawwan lamadha kan isaan dhiyeessanii kan sadaffaa guyyaatti aanu baranna. Har'a kan jalqabaa kan ilaaluchaadha. Ragaan isaan dhiyeessan ragaan jalqabaa. Kitaabni qulqulluun saayinsiidhaan wal faallessaa kan jedhudha. Kitaabni qulqulluun saayinsiidhaan kan wal faallessee sababa jijjiirameedhaafidha. Otoo hin jijjiirame ta'etus wal hin faallessu ture. Amma garuu jijjiirame waan ta'eedhaaf maal taasisa? Saayinsiidhaan wal faallessaa jedhu. Yaada isaanii kanas immoo dhugaa taasisuudhaaf yeroo baay'ee maal taasisu kitaaba qulqulluu keessaa caqasa wayii kaasuudhaan kunoo saayinsiin akkasidha. Kitaabni qulqulluun immoo akkas jedha jechuudhaan wal bira qabanii soba akka inni ta'e ta'uu isaanitti agarsiisan ni mul'ata. Keessumattuu dhimma kanaan wal qabatee yeroo baay'ee caqasan kitaaba qulqulluu keessaa kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 kaasee hanga 13tti kan jirudha. Caqasta sirraatiin nan dubbisa maandina.
Guyyaatti Waaqayyoo warreen Amoorotaa harka Israa'elootaatti dabarsee kennetti Iyyaasuun Waaqayyo waliin dubbatee fuuldura Israa'elittis immoo akkas jedhee Gabaa'oon irratti haluun haa dhaabbattu. Holqa Eeloomittis addeesse. Uummannis diina isaanii hanga ijaa ba'anitti aduun ni dhaabbatte. Addeessis ni turte. Kunis kitaaba Yeshaarratti kan barreeffame miti. Aduun samii gidduutti turte guyyaa tokko guutuudhaafis galuufaaf hin ariifannee kan jedhudha. Egaan asirraa argaa kan jirtan asitti gurraachaan kan barraa'e kana aduunis ni dhaabbattee kan jettu kan amma gaaffiin isaanii. Aduun ni dhaabbatte. Akkamitti aduun dhaabbachuu dandeessidha? Caqasa kan kaasan maalidha? Saayinsiin guyyaa har'aa kan jiru saayinsiin maal jedha? Aduun sochootu bakka isheeti. Kan naanna'u aduu osoo hin taane dacheedha. Saayinsiin akkas jedha waan ta'eedhaaf kitaabni qulqulluu immoo saayinsii faallessuudhaan kunoo aduun ni dhaabbatte jedha jedhaniitu caqasa kana akka inni saayinsii faallessutti yeroo isaan itti kaasan ni agarraa jechuudha. Caqasni kun dhuguma ni faallessamoo faallessu bal'inaan itti deebinee ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu kitaaba kana keessaa saayinsii waliidhaan kan wal deeggaran caqasoonni lakkoofsa hin qabne baay'ee kan baay'atan kan jiran ta'anis namoonni kun garuu dhimma barbaadan qofaaf kitaaba kana wanta dubbisaniidhaaf nama dinqisiisa kun ba'u nuti. Maaliif dhimma barbaadan qofaaf kitaaba kana wanta dubbisaniidhaaf isaanii baay'ee kanneen baay'atan kan saayinsii duukaa kan wal deeggaran kana achumatti dhiisanii yaada isaaniitti kan fakkaatu saayinsiidhaan walitti bu'uudha jechuudhaan isayyuu kan bu'u miti yaada isaanii dadhabaa sanaan itti fakkaate kan isaanii yaada isaanii kana nuuf taasisa kan jedhu yeroo isaan itti kaasan ni agarra. Isaan akkas kanas ni caqasu jechuudha. Caqasa kanatti ibsa kennuu keenyaan dura mee waa'ee kitaabni qulqulluudhaa fi saayinsiin hariiroo akkamii kan inni qabu wanta muraasaa ilaallu. Kitaaba qulqulluu saayinsii yoo jennu kitaabni qulqulluu sitti hubachuu kan qabnu obbolaawwan keenya hafuura waaqayyoo inni baranneerra. Hafuura waaqayyoo haa ta'u malee akkuma kitaabilee biraa immoo kitaabadha. Kitaabadha. Ingidihi kitaaba gaafa jedhamu kitaabni tokko yeroo barreeffamu maadha kan inni hundee taasifatu yookiin bu'uura kan taasifatu barasaa bu'uura ni taasifata. Haala beekumsa baraachuudha. Bakka itti barreeffamu sana bu'uura ni taasifata. Kan biraan immoo haala dubbii yookiin immoo aadaa namoota naannoo sanaa bu'uura taasifachuudhaan kitaaba barreeffamedha. Kamtu kitaabni qulqulluun. Kitaabni kamuu akkamitti barreeffamu? Kitaabni addunyaarra jiru barasaan sababa inni bu'uura taasifataa. Bakka sana bu'uura taasifata. Aadaa namoota sanaa bu'uura taasifata. Kitaabni qulqulluus kitaaba ta'etti kan taasifachaadha. Egaan kiristaanonni nuti argannoowwan saayinsii kan jajjabeessinu yoo taane iyyuu garuu saayinsiidhaan immoo jecha waaqayyoo kan ittiin lakkoofnu yookiin immoo saayinsii jecha waaqayyoodhaaf akka lakkooftutti taasisnee hin dhiyeessinu. Saayinsii ni deeggarra. Argannoowwan isaatti fayyadamaa jirra. Addunyaa guyyaarraa keessatti mul'atu bu'aa saayinsii ta'e wanti baay'een waan ta'eedhaaf isa kana argannoo ni jajjabeessina. Itti fayyadamnas. Garuu immoo jecha kitaaba qulqulluu saayinsiidhaan lakkoofnu yookiin saayinsii akka lakkooftutti hin dhiyeessinu. Maaliidhaaf nuti kitaaba qulqulluu kan fudhanne dhugummaa isaa saayinsiidhaan mirkaneessinu hin taane jecha uumaa keenyaa waan ta'eefi humni waaqummaa jechichaa jireenya keenya keessatti hojjechuu isaa wanta beekneedhaafidha. Sitti dhaggeeffadhaa kana. Kitaaba qulqulluu kan fudhanne saayinsiidhaan qorannee dhugummaa isaa kun dhugaadhaaf kun soba jennee adda baasnee osoo hin taane akkoo jecha uumaa keenyaa ta'uusaa. Kan lammaffaa immoo humni waaqummaa jechichaa jireenya keenya keessatti hojjechuusaa wanta beekneedhaafidha kitaaba qulqulluu kan fudhanne jechaadha. Kanaaf jecha waaqayyoo kana maal taasisnu saayinsiidhaan saayinsii akka lakkooftu taasisnee hin dhiyeessinu. Maaliif saayinsiin ofuma isaatis ijjemmeer yeroo hundumaa kan jijjiiramudha. Kan jalqabaa jiru saayinsii mana kan jijjiiramudha kan dhaabbatu miti. Innaa yeroo hundumaa wanta jijjiiramuudhaaf yeroo hundumaa dhugaa ta'ee kan jiraatu tokkicha jecha waaqayyoodhaaf safartuu ta'uu hin danda'u. Wanti yeroo yeroodhaan akkuma bara isaa dhugaa jijjiiramaa kan deemu saayinsiin kun jechuudha. Yeroo hundumaa dhugaa kan ta'ee kan jiraatu kitaaba qulqulluudhaaf maal ta'u safartuun ta'u jechaadha. Kanaaf saayinsiin bakka isaatti faayidaa akka qabaatu beeknetti fayyadamna malee nuti kitaaba keenya keessatti gara hafuurummaatti finnee saayinsiidhaan kun piruuf ta'e saayinsiidhaan kun kan ta'e jennee kitaabilee kan fudhannu miti. Kitaabni qulqulluun
jecha uumaa keenyaati. Kitaabni qulqulluun humna waaqummaa kan qabu nu keessatti jechi tokko hundisaa kan hojjetu waan ta'eedhaaf kanarraa ka'uudhaan jecha uumaa keenyaa fudhanna malee saayinsiidhaan wal bira qabnee miti jechuudha. Egaan namoonni yaada dadhabaadhaan ilaalan egaa isa akkas akkasii kana yaada isaanii kan uuman tokko dhugaa taasisuudhaaf jecha caqasaan kitaaba qulqulluu baasan immoo beekuunis nurraatu egaa waan ta'eedhaaf gara duddubaatti deebinee jalqaba kan kaasana mee haa ilaallu. Kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti yaa'u gabaabsinee kaasna. Uummannis diina isaanii hanga ijaa ba'anitti aduun ni dhaabbatte kan jedhudha. Dursinee bal'isnee caqasa barreessinee mitire. Asitti garuu bakkitti qofa aduun ni dhaabbatte kan jedhudha. Inni guddaa waan ta'eedhaaf ishee kana ilaallu. Saayinsiin yeroo ammaa jiru egaa akkuma mirkaneessatti aduun bakkuma tokko kan jirtuu fi sarara ishee irra naanna'uudhaan sa'aatiidhaa fi haala qilleensa adda addaa kan nutti agarsiistu dachee keenyadha. Aduun fiiksidiidhaa bakka tokkoon sochootu garuu naanna'uudhaan orbiitii ishee qabachuu yookiin immoo sarara ishee qabachuudhaan yeroo hundumaa kan naannoftu. Yeroo naannoftu immoo ganama, guyyaa, galgala akka ta'u kan taasistu akkasuma waqtiin illee akka jijjiiramu kan taasistu ishuma lafadha malee aduu miti. Aduun bakka tokko baatee bakka biraa kan seentu osoo hin taane bakkuma sana kan jirtu lafa naanna'uudhaan guyyaaf halkan ta'aa jiraata jechuudha. Innaa kun akkas ta'e osoo jiru egaa dubbiiwwan nuti guyyaa guyyaatti fayyadamnu immoo aduu kanaaf yaa ingidii kan baatuudhaaf kan galtu kan fakkaattu nuttidha malee taateetu miti. Amma nuti lafarra jiraanne haala kanaatiin dacheen naannee sa'aatiiwwan kan jijjiiru akkasumas haala qilleensaa kan jijjiiru kana nuti aduutu wanta socho'utti fakkaata malee aduun hin sochooti. Aduun kan baatuuf kan galtu kan fakkaattu nutti ija keenyatti jechaadha malee kun saayinsiidhaan akkuma mirkanaa'e aduun hin sochootudha. Egaan kun akkasitti ta'ee osoo jiru dubbiiwwan nuti guyyaa guyyaatti fayyadamnu garuu haala argamsaa kan hordofanidha malee saayinsii kan hordofan miti. Akkasitti beekuu danda'uu qabna bulaawwan keenya. Saayinsiin kan inni argate ni jira. Nuti garuu dubbiiwwan keenyaa ilaala. Kan nuti itti dubbannuudhaaf itti fayyadamnu dubbiin dhala namaa kan nama iddoo kam jiru jechaadha. Haala argamsa waan tokkotti hundaa'uudhaan namni kan dubbatudha malee saayinsii eeguudhaan kan dubbatu miti. Amma nuti kan agarru maali? Aduutu naanna'aa miti. Kanaaf nuti kan dubbannu haala argamsa isheedha. Aduun haala kanaatti argamte kanaaf akkasitti dubbannu. Saayinsiin immoo maal jedha? Aduun hin sochootu lafatu naanna'aa jedha. Innaan saayinsii dubbiin dhala namaa idduma kamittuu saayinsii kan hordofu osoo hin taane maal kan hordofudha? Haala argamsaa kan hordofudha. Mee ilaalu. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana beektota dhimma hawaa yookiin immoo dhimmuma aduu kana kanneen qo'atan dabalatee namoonni addunyaa kamirrayyuu jiraatan ganama yeroo hirribaa kaan aduu gaafachuudhaaf maal jedhu? Aduun hin jirti baatee minaamin jechuudhaaf jechuun aduun akka jirtuuf hin jirre gaafachuudhaaf maal jedhu? Aduun baateetti dhumoo dacheen naannoftee dhufteetti jedhu? Kana waan isaa kam jedha namni? Aduun baateetti jedha namni kan jedhu. Saayintistoota dabalatee. Namni ganama gaafa qabu aduu yoo gaafachuu barbaade aduun baateetti jedha. Galgala yoo barbaade immoo aduun galteetti jechuudhaan gaafata malee namni dacheen naannoftee dhufteetti dacheen naannoftee sokkiteetti jechuudhaan ganamaaf galgala inni sun jiru iddoo kamitti jechaa ilaala. Agartanii? Ganama gaafa baatu iddoo kamtu ilaala addunyaa kamitti jiru. Namni aduun baatetteedha. Ingidiህ aduun hin baatu. Maaliif aduun achuma bakka tokko waan jirtuuf sochootu ba'uun galuu isheef hin dubbatamu. Garuu dachee namni naannee kan dhufe. Innaa namni ganama ka'ee dacheen naannoftee dhufteetti hin jedhu iddoo kam ba'uunet hin jiru iddoo kamiyyuu. Ilaala. Kanaaf maachuu barbaannee dubbiin keenya guyyaa guyyaatti itti fayyadamnu haala argamsa waa tokkoo kan hordofudha malee saayinsii kan hordofu miti salphaadhutti kana qabadha. Innaa amma namni ganama gaafa gahu aduun baateetti aduun galteetti jedha malee dacheen naannoftee dhufteetti yookiin dacheen naannoftee geesseetti kan jedhu miti. Dhugummaan isaa garuu yoo ilaalamu aduun hin baatus hin galtus. Akkas ta'e osoo jiru garuu beektota dabalatee namni kamiyyuu jechaadha. Aduun baateetti jedhee yeroo gaafatu yaa ingidii kun dongora miti. Dongora miti maaliidhaaf dubbiin keenya dubbii maaliiti? Haala argamsaa hordofnee wanta dubbannuuf jechuudha.
saayinsiidhaan gaafa wal ga'u dubbiin kun sirrii miti. Garuu nuti kan hordofnu haala argamsaadha malee saayinsii miti. Kanaaf isa akkasitti haa qabannu. Kana qabannee egaa gara kanatti haa dhufnuun. Dabataan illee ilaalaa. Kallattii illee yeroo ibsinu maal jennu? Kallattii fakkeenyaaf gaafa ibsinu baha lixannee ibsina miti. Ingirii baha kan jennu kallattii ittiin aduun baatu jechaadha. Lixa kan jennu immoo kallattii ittiin aduun lixxu jechaadha. Garuu saayinsiin maal jedhaa? Aduun hin sochootudha. Ilaala. Nuti garuu maal jennasti baha jechaa jirra, dhiha jechaa jirra. Kun addunyaa kamittuu hin jira East West kan jedhu. Ingirii East West inniidhaaf aduun asii baatee aduun achi galtee miti hin dhaabbatti. Nuti kan fayyadamnu haala argamsaa waan ta'eef haala kanaatiin barreeffamee haala kanaatiin itti fayyadamnaadha. Egaan gara dubbii keenyaattis yeroo deebinu obbolaawwan keenya raajii kitaaba Iyyaasuutti barreeffamee jiru kanaaf ibsi saayinsii yeroo kennamu kan dhaabbatte aduu osoo hin taane dacheedha. Dhaggeeffadhaa. Kan dhaabbatte maal dacheedha. Haa ta'u garuu guyyaa irraa akkuma dubbatu akkuma dubbatamu jechaadha. Kitaabni qulqulluun aduun ni dhaabbatte yeroo jedhu dogongora tokko ta'uu hin danda'u. Maaliif nuti kan fayyadamnu dubbiin keenya haala argamsaa kan hordofu malee saayinsii kan hordofu wanta hin taanedhaafi. Innaa kan sin dinqisu wanti kun guyyaa har'aas otoo maree irra deebi'ee amma osoo taasifameetu otoo amma guyyaa tokkoo fi aduun hin seenin callisee matoo ifa ta'ee otoo tureetu beektonni isaa ta'anii namni addunyaa kamirra jiru dabalatee maal jedhu aduun ni dhaabbatte jenna malee dacheen ni dhaabbatte namni jedhamtu tokko hin jiru ba'uunati. Dacheen ni dhaabbatte hin jedhu maaliidhaaf nuti hin beeknu kaa. Kan saayinsii beekaman nu miti kan beeku. Nuti kan agarru maadha? Aduudha. Kan deemus nuuf ija keenyatti kan mul'atu maadha? Haalli argamsaa aduudha kan deemtu. Innaa kallattii kanaatiin dubbatama malee saayinsii eegnee dubbiin keenya mataasaas kan dubbatamu miti. Baha lixa gaafa jennu soba ta'uu hin dandeenyu. Ganama kaanee ribaraa gaafa kaanu aduun baateetti galteetti galgala galteetti jenne gaafa jennu soba ta'uu hin dandeenyu. Innaa kitaabni qulqulluun aadaa akkamiin haa barreeffamu? Maal jennee nama jalqaba? Kitaabni qulqulluun akka kitaabaadha. Kitaabni immoo maal hordofaa? Bara bakkaaf aadaa haala dubbii namoota hordofan. Ingirii dubbiin namoota addunyaa akkas gaafa ta'u kitaabni qulqulluun immoo aadaa ta'ee barreeffamuu qaba. Jechuudhaan mataa fi warreen sossoban namoonni akkasii ba'uuneeti yaaltaaddelu sa'uuchi. Baay'ee waan tokko callisanii qabataniitu mataa isaanii jireenya ala taasisuudhaaf yeroo hundumaa kan of sossoban ta'uu isaanii asirratti hubachuun ni danda'amanna. Kitaabni qulqulluun kanaaf egaa saayinsiin faallessu warreen yaada akkasii kaasaniidhaaf haala kanaatiin deebii ifaadhaaf deebii gahaa jechuudha. Warreen fudhataniidhaaf ni ilaallaa jechuudha. Egaan kana gudunfuudhaaf walumaa galatti obbolaawwan keenya alagoonni kitaabni qulqulluun saayinsii ni faallessa kan jedhan beekumsi saayinsiidhaa fi haalli dubbii namootaa isaan quuqee osoo hin taane kitaaba qulqulluu qofa soba taasisuudha kaayyoon isaanii beeku. Ilaala. Saayinsii isaan rakkisee akkamitti saayinsii tokko jedhu akkas jechuu dandeenya? Akkamitti akkas dubbachuu dandeenya? Inni namichi akkas kun ganama ka'ee aduun baateetti jechuudhaan gaafata. Aduun garuu ba'uu hin dandeessu. Galgala aduun lixxeetti jechuun gaafata. Kallattii kan jettan bahaa lixachuudhaanis bahaa lixni maali? Aduun iddoo kamiin lixxi? Eessaan baati? Hin jiru waan akkasii. Garuu nuti maal fayyadamnanirra? Haala argamsaa waan fayyadamnu kan hundumaa ni fayyadamna. Innaa namoonni kun kitaabuma kana soba gochuudhaafidha malee kun isaan dinqisiisee yookiin kun isaan rakkisee yookiin kanaaf quuqamanii akka hin taane sirriitti hubachuu qabdu. Kan waan ta'eedhaafidha malee dhugaa dubbachuudhaaf immoo osoo ilaalle jechuudha. Kitaaba isaanitti amanan olaanaa kan jechaadha. Isa keessa sirriidhumatti amma kan isaan kaasan kun sobadha kan keenya kitaaba qulqulluuf saayinsii waliin faallessu. Sirriidhuma garuu dhimmoota saayinsii faallessan baay'ee qabatee kan argamu quraanadha. Isa kana warreen beektan beekuu dandeessu. Ani sadii arfan tokko mesti keessatti agarsiisu ba'uunet. Kan jalqabaa ilaala. Suuraa 18:86. Gara seensa aduu yeroo ga'etti madda dhoqqee gurraattii qabdu keessa osoo galtuu argedha. Seenaa nama tokko dubbachaa jira. Kana booda cinaa isheettis namoota argee nutis yaa Zulqirnaayin yookiin du'aan isaan adabdaa yookiin immoo isaan irratti wanta gaarii raawwatta jenneedha. Akka maal battan barbaasaatii? Gara seensa aduu yeroo ga'etti ilaala. Seensa aduutti hin ga'e. Kana booda madda dhoqqee gurraattii qabdu keessa osoo galtuu argee. Maaltu aduun otoo isheen galtu maal keessa galti? Madda dhoqqee gurraattii keessa. Ba'uunet kun soba guddaa miti. Aduun ammanuun akkas nu agartan. Kitaabni maal jedha? Otoo isheen galtuu argedha.
Aduun itti iyyuu amma deemuu miti, deemuu dhaabbachuu miti. Otoo isheen galtuu maal keessa galte sayyu madda dhoqqee gurraattii qabdu keessa galtedha. Soba guddaa ba'uunet. Baay'ee dogongora guddaa saayinsii duukaa. Aduun bakka itti galtu hin qabdu. Kan bakka itti galtu haa ta'uti jalqaba kaasaa kan dur hin sochootu bakka isheetii. Kun immoo otoo isheen galtu argine jechuudhaan immoo heewu quraanni barreesseera. Innaa kamtu dhugamaa baay'ee ulfaataadha. Lammaffaa ilaalaa. Samiiwwan utubaawwan isin hin agarreen uumeedha. Ilaala. Samiiwwan utubaawwan isin agarreen uume tole. Dachee irrattis immoo isin jalaa akka isheen hin raafamneedhaaf tulluuwwan buuseedha. Akka hubattamaan barbaachisaa kun suuraa 31 jira. Suuraa 31 dachee irrattis isin jalaa akka hin raafamneef maanti dacheen akka isin jalaa hin sochooneedhaaf maal taasise tulluuwwan buuseedha kun. Kun baay'ee saayinsiidhaa fagaataadha. Maal jira quraanni? Tulluuwwan jiran kun akka lafti nu jalaatii ol hin raafamneedhaaf irra taa'anii gadi qabanii jirudha. Kun baay'ee sobadha. Tulluuwwan kan uumaman saayinsii beekuu dandeessa. Tulluuwwan kan uumaman humnoota lafa keessaadha. Kan akka volkaanoo, kan akka dhagaawwan walitti bu'uudhaan humna guddaadhaan gaafa ba'an. Isaan kanaadhaan tulluuwwan addunyaa jiran uumaman malee Waaqayyo tulluu lafti diriirtee erga teessee booda lafittii kana gaafa deemnu akka isheen sochooneedhaaf tulluu lakkaa'ee miti ba'uunet. Akkam gowwummaa akkamii akka ta'e kun ilaaluun baay'ee nama rakkisu. Kan sadaffaa immoo ilaalaa kunis baay'ee nama dinqisiisa. Suuraa 67 suuraa 67 shanifaadha kan jechaadha. Dhugumatti samii addunyaa ibsaawwaniidhaan yookiin urjiiwwaniin miidhagsineerra. Urjiiwwaniin miidhagsinee tole. Urjiiwwan kun maadha hojiin isaanii seexanootaafis furguggee ishee goodedha. Furguggifamuudhaan seexana kan rukutan maaliif seexanni lafarraatii gara samii isa gubbaatti akka hin seenneedhaaf maaltu jira? Urjiiwwan ta'e gaafa isaan dhufan urjiiwwan furguggifamuudhaan seexana rukutoodha. Dhugaadha kun saayinsiin maal jedha? Hafuurri wanta hin mul'annedha. Wanti hin mul'anne wanta mul'atu rukutamuu hin danda'u. Urjii wanta mul'attudha. Wanta hin mul'anne rukutuu hin dandeenyu. Wanti qilleensa balali'u tokko, wanti qilleensa keessa balali'u tokko qilleensaan yookiin hafuuraan wal rukutuu hin danda'u. Mee amma nuti deemaa jirru gaafa baanusti qilleensi jedhametii naannoo keenya deemaa oolla. Amma gaafa deemnu qilleensa walitti bu'aa oollachaadha. Akkasi qilleensa duukaa walitti bu'aa jira quraanni salphaadhumatti. Soba guddaadha kun tasuma hin danda'amu ba'uunis. Urjiin furguggifamte hafuura dha'uu hin dandeessu. Qilleensa dha sijjammer qilleensa keessa kan fiigu tokko qilleensa duukaa walitti hin bu'u. Qilleensa warra jira nuti deemaa oolla walitti buunee hin beeknu. Kun afaan qabaachuudha. Kan afuraffaa immoo suuraa 38 kan jiru dhaggeeffadhaame. Aduun hanga buufata isheef taa'eetti deemti. Kan murtee injifataa kunis murtee isa injifataa murtee rabbiitiidha. Suuraa 38 kun ishuma dursinee kana duukaa wal fakkaata. Eessatti deemti amma buufata isheef ta'etti. Ingilis buufanni ishee maadha? Seensaa dhoqqee gurraatti sanachaadha. Amma achitti deemtiidha aduun. Hin deemtu. Saayinsiin hin deemtudha. Kan xumuraa kan asitti himee xumuru suuraa 2:22tti maal jedhaa? Innis isa dachii afataa samii immoo ijaarsa yookiin gubbaa isiniif taasise kan samiirraa bishaan buusee ergasii isaan fuulduraatti soorata isaaniif baasedhaadha. Maal isa kan akka ilaalta kan barbaade inni isa dachii afata isiniif taasise. Dachii maal afata dachii kan diriirse jechaadha. Bakka biraattis hin dubbata 79:30 irratti. Suuraa 79:30 maal jedhaa? Dachee sana booda diriirseedha. Dachee maal taasise ni diriirse. Kun soba dacheen diriirtuu miti guyyaadha. Dacheen bifa hanqaaquu qabdi, bifa killee qabdi malee diriirtuu miti. Innaa kun quraanni saayinsii duukaa walitti bu'u kan hundumaa ni qabaanna. Kana hundumaa kitaabni saayinsii hojjetaniitu kitaaba qulqulluu isaa wanta saayinsiidhaan waliin faallessine haala dubbii yeroodhaa fi namoonni kan dubbatan duukaa kan barreeffame caqasa kitaaba qulqulluu isaan falmanni agarra jechuudha. Kun ba'uunet hammam namoonni jallinaa akka isaan deddeebi'an kan namatti agarsiisudha. Waaqayyo laphee isaaniif haa deebisu. Kan guyyaa irraa asumatti nugaa kutaattaanuudhaan immoo qabxii sadeffaadhaa qabannee kan dhiyaannu har'aaf nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.